السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتوتا في دعوتك كنا الرأس الحمد لله رب العالمين. باقي أنا جاي في جمّتشو دانغرا شانا لكنا رفتني هنينا ربي الحمد لله رب العالمين. صومني جيا كبجا كبجين ولفنا جيني فيا جيني قبلنا جيني إيمانا جيني توحيدا دفه دياتي جروان ثاتي بكم جير تلتي جيا كان أم بقى ربي نسنجي سنجنا بولي قرآن يوكان مو بولي سجلنا نصن توفي وان ثاتي إن شاء الله بقى كم مدة نسنجن إيجا جينو كن وان غدا قبته دفاجرا خيري غدا كيسا قبته دفاجرا نما دلدلچو بيكوف نما درغچو بيكوف نما وجچو بيكوف نما تفيدمو بيكوف بؤا غدا قبته اسديما جرا اكسم وروتن بينف وروت راغفلنيف وروت امو يوكان چيمپنيف وروت رينچچنيف ميدا غدا لف كيسا قباچو نسوانو ليولو مغلتي keessa dammaynee naggaadatuun hojjetatuun saamachuun numaraafiyyuu ergaa ta'uu qaba jechuudhaan barbaada. Kun isa kana ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam jiini khayrii watti as garagalu maal nu himan yeroo kana keessatti wantoota gurguddoo ta'an wantoota akkaan barbaachisoo ta'an kan Rabbi yeroo kana keessa dalagu muraasa irraa nu himanii akka nu dammaynee isa keessa saamannuu fate dubbatan. Ji'a kana keessa ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam tokkoffaa irra badaan namaa irra foqotaan namaa irra jallisaan namaatii fi irra fasaadaan namaa nama keessa jechuudha. Yaani shayxaan wanni jedhamu sun akka hidhamu nu himanii jiran ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa jiini ramadaana banamu shayxaana keessa mata jabeeyyiin isaanii akka hidhaman nu himanii jiranii jechuudha. Kun maaliif barbaachisa jennaan akka isaan yakka duraan dalagan san yookaan ammoo fasaada kaleessa dalagan san akkasuma amala nama ilma namaa irratti dhiibbaa duraan fidaa turan san ka kaleessa raawwachaa turan san akka isaan milkeeffachuu hin dandeenye akka isaan kaayoon isaanii sun galma gahuu hin dandeenye godhuudhaaf jecha Rabbiin jara kanneen orma shiftoota orma fasaadaa kanneen hunda isaaniitu guure mana hidhatti dhaqee akka warri Rabbiitti amane shaagala tokkoon alatti jechuudha. Jeequmsa tokkoon alatti rabshaa tokkoon alatti bilisaan isa gabbare bilisaan tokkochummaa Rabbii isaa guddina Rabbii isaa ifa baafatee jechuudha. Hojiidhaan mirkaneeffatee akka inni addunyaa kanarraa siinqii jabduu siinqii akkaan gaarii taate tokko sirreeffatee asirra deemuuf Rabbiin irra badaa makluuqaa kana warroota addunyaa fasaadan balleesse kana isaan irraa hidhaa jedhan ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Ji'a kana keessa akka Rabbiin isa hidhu nu himanii jiran jechuudha. Akkasuma ji'a kana keessa wanti ergama Rabbi nu hima yoo jiraate inni lammaffaan ji'a kana keessa Rabbiin gadi bu'ee akka isaan malate jechuudha. Jannata isaa bareedduu san yuzayyinullahu azza wa jalla in babbareechisa jedha Rabbiin ifi isaati. Maaliif yuushik in dhiyaata jedhaan jedha. Gabarran kiyya gaggaarin kanaa jecha dheebotanii dheebuudhaan oolan kanaa jecha beelawanii beelan oolan kanaa jecha miidhaan meeqa isaan irra geette ajaja kiyya fullaasuuf jecha ajaja kiyya galmaan gayuudhaaf jecha waa meeqa raawwataa jiran jarri sunniin keessummoonni kabajamoo ta'an isaanwan ulfaatoo ta'an sunniin dhufuun isaanii ni dhiyaata jechuudhaan haala akkana jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka isaan maleen jannata isaa bareedduu kana keessa deemee asaddasee bareedina isiin qabdu san irratti bareedina ibsa biraada isii dabalaa jedhan. Kun maaliif faayidaa yookaan ammoo sadarkaa warri Rabbitti amane addunyaa kana keessa isaan Rabbi isaan biraa qaban mul'isuudhaaf jecha Rabbiin kana dalagaa. Ji'a kana keessa wanni dalagamu waa hedduudha isaan keessaa kanneeni akkasuma jiini kun keessa ji'a kana keessa tokkuma yoo yaadatan jiini quraanni ulfaatan quraanni kabajamaa Rabbi biraa keessa bu'e ji'a kana keessa quraanni irra warri bahaatii fi dhihaa kaabaa fi kibba uummanni kalimaa intarnaashinaala qabate itti fayyadamu kun kan inni bu'e quraana kabajamaa ji'a kabajamaa kana keessa bu'ee jechuudha. Ji'a kana keessa ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam nabiyyi bira dhufee Jibriil gizee baay'ee darsii goosisaa ture waan taateef walumaa galatti jiini kun ji'a shaakalaati yoo jennee dandeenya. Jiini kun ji'a isa keessatti namni mu'mina yakka kaleessa dabreerraa akka yakka san dhiisuuf shaakalu yoo gama Rabbitti deebi'uu barbaades akka gara Rabbitti deebi'uuf shaakala garagaraa taasise Rabbitti deebi'uudhaaf yaalii kaa godhu ji'a kana keessa akkasuma namni rakkataa bira dhaabachuun siinqii garagaraa walumaa galatti wanni jannataan bitatan gabayaan jannataa yookaan mallanni jannataan bitatan garagara wal dhabaa gosa isaa hundaan ka jannata ittiin bitamuu danda'u hangafatu jechuudha dursee ji'a kana keessa waan taateef egaa ji'a hagana sadarkaa qabu ji'a hagana bakka qabu ji'a hagana ulfinna qabu kana baga isiniin gayyaa asumaan isiniin jenna waan taateef inshaallah yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina fi amaanillah wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.